Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhagaichisna aan ejersa abdeeti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii ba'aa aanaa gumbii bordoddee keessatti loltoota bilxiginnaa du'aa fi madoon adda bu'u beeksise. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii ba'aa Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa gumbii bordoddee araddaa 25 bakka addaa gaara wariiqaa jedhamu keessatti adoolessa 13/2026 loltoota faashistii bilxiginnaa irratti tarkaanfii fudhateen iddoo du'aa fi madoon adabuun injifannoo gonfachuu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaan loltoota diinaa 11 ajjeesee 15 ol madeessuun injifannoo boonsaa argatee jira. Guyyaa sana lola qindaa'aa jajjabeensa ba'aa waraana bilisummaa Oromoo taasisee oolan loltoota diinaa kallattii aanaa ancar irraan humna dabalataa birmannaa taasiftee dursee haxxee itti hidhee akaawun loltoota 13 battalatti irraa ajjeese 20 ol madeessuu injifannoo boonsaa gonfate jira. Walumaa galatti loltoonni bilxiginnaa kallattii lamaaniin waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf bobbaafaman tarkaanfii laalessaan kan adabaman yoo ta'u kanneen ajjeefaman baay'inni isaanii 24 kan ta'uu fi loltoonni 35 ol ta'an ammoo madoo dandammee hin qabneen adabamu ibsamee jira. Guyyaa sana kallattii lameen irraan ambulaansii fi dogdoqqeen hedduun ganama sa'aatii 4 eegaleen deddeebi'anii reeffa fi madoo ishee guuraa akka turan odeeffannoon argame ifoomsee jira. Gama meeshaa waraanatiin qawwee gosa garaagaraa fi rasaasa gumbii akkasumas qabeenya adda addaa baay'inaan dugda diinaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu waraanni bilisummaa Oromoo godinicha beeksisee jira. Bifuma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Arsadee aanaa Booset keessatti tarkaanfii diinaa irratti fudhateen meeshaalee waraanaa hiikkachuu beeksisee jira. Irree fi gaachanni sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Arsadee adoolessa 14/2026 galgala godina Baashaggar aanaa Booset keessatti waraana goolessituu bilxiginnaa magaalaa Bofaa jedhamtu irraa sakatta'aa waraana bilisummaa Oromoo jechuun gaaratti ol bobbaate dursee haxxee itti hidhuun tarkaanfii jajjabduu irratti fudhachuu beeksisee jira. Loltoota PP maqaa sakatta'aa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun toora galtee yaa'aa turte akka rasaasaa akka bokkaa itti roobsee baarudaan macheessuun injifannoo boonsaa galmeessisuu beeksisee jira. Itoophiyaatti mareen biyyaalessaa marsaa xumuraati jedhamee jalqabamuun beekame. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi aangawoonni mootummaa irratti argamanis jiraachuun baramee jira. Aggaammii qabata marii biyyoolessaa jedhuun Oromoo fi Oromiyaa irratti aggaamame Oromoo qofa miti biyya kanaayyuu gaaga'uuf jira jedhu xiinxaltoonni siyaasaa. Komishiniin marii biyyaalessaa waggoota 4 oliif bakka bu'oota filachuu ajandaa walitti qabuuf qindeessuu fi hojiiwwan biroo hojjetaa ture jedhame roobii kaleessaa marii isaa xumuraati jedhee eegalee jiraachuun barame. Yaa'ii giddugalaa konferansii magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jiru kana namoonni naannolee aanaalee federaalaa fi lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatan bakka bu'an jedhaman irratti hirmaatunis beekamee jira. Marii guyyoota 30 hanga 35 turu jedhamee eegame kana keessatti hirmaattonni ajandaawwan ijoo 8 irratti mari'achuun yaada waliigalaa mootummaa fi qaamolee dhimmi ilaallatuuf akka dhiyeessan dura taa'an koomishinii marii biyyoolessaa Profeesar Masfin Are'aa dubbatanii jiru. Ajandaawwan falmisiisoo 8 koomishinichi dhiyeesse irratti mari'atu dhimmi magaalaa Finfinnee fi Dirdoowaa naannoo taasisuu sirna federaalaa sabdaneessaa jijjiiruu fi kanneen biroo falmisiisoo ta'an dhiyaatanii jiraachuunis baramee jira. Marii biyyaalessaa jedhamu dhimmoonni ijoo gurguddoon harka guddaa Oromoo fi Oromiyaa ilaallatan kana irratti paartileen mormitoota Oromoo jalqabumaa hirmaataa hin turre ammas itti hin jiran jedhame. Namoonni siyaasaa jajjaboon Oromoos keessa hin jiran hayyoonni jajjaboon faayidaa Oromoof falmanis moggaatti dhiibamanii jiraachuunis baramee jira. Aangawootuma bilxiginnaa fi deeggartootuma isaaniitu qabatee ittiin deemaa jiras jedhame. Aggaammin qabata marii biyyoolessaa jedhamuun Oromoo fi Oromiyaa irratti aggaamame Oromoo qofa miti biyya kanaayyuu gaaga'uuf jiras jedhu xiinxaltoonni siyaasaa jajjaboon. Koomishinarri koomishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfin Are'aa jechoominaan mootummaa bilxiginnaa waliin itti fufuu isaaniitiin humnoota siyaasaa kaabatiin cimsanii qeeqamaa turanis jedhame. Qeeqa kanaaf deebiin Profeesar Masfin Are'aa waan isin hin beeknetu jira kan jedhu turedha jedhan. Namoota itti dhiyaatan yeroo hedduu akkas jechuu maddeen tajaajila odeeffannoo nageenya biyyoolessaa kanaan dura maddeen qaqqabe himanii jiru. Waan isin hin beeknetu jira adeemsa keessa argitu kan jedhu deebii Profeesarichaa ture. Kun amma magaalonni Oromoo ijoon lamaan Finfinnee fi Dirreedawaa Oromiyaa irraa gargar ba'anii naannoo akka ta'an bilxiginnaan yaada dhiyeesse jiras jedhan.
Sirna federaalaa sabdaneessaa kan naannolee ittiin ijaaraman akka jijjiiramus biltiginnaan mariif dhiyeessuu beeksiste. Oromiyaa maqaa kilaasteraa fi gola jedhuun diiguuf sochii jalqabee jiras jedhame. Koomishiniin marii biyyoolessaa immoo aggaammii kanaaf gola marii biyyaalessaa jedhu isa xumuraatis jira jedhamee jira. Afrikaa kibbaatti gaggeessa sochii farra godaantotaa ajjeefamuu hordofee sodaan hammaatee jira jedhame. Biyya Afrikaa kibbaa kutaa bulchiinsa Gauteng keessatti gaggeessa fi qindeessaa sochii farra godaantotaa maarchinda maarchi kan ture Aandilee Soomgaadaa rasaasan rukutamee ajjeefame. Namichi kun torbee darbee haleellaa irra ga'een madaa'ee hospitaalatti yaalamaa kan ture yoo ta'u lubbuun isaa darbuun mirkanaa'eera. Ajjeefamuu gaggeessaa sochii kanaa hordofee muddamni biyyattii keessatti hammaachaa akka jiru gabaafamee jira. Yeroo dhiyeenya as Afrikaa kibbaa keessatti sochiileen farra godaantotaa xenoofoobik muuvimentis garmalee babal'achaa jiru. Gareewwan adda addaa hojii dhabdummaa fi rakkoo diinagdee biyyattii muddateef sababa godhachuun godaantota biyyoota alaa irraa dhufantu hojii fi carraa keenya nu duraa fudhate akkasumas yakka babal'isaa jiru jechuun lammiilee biyyoota Afrikaa biroo Itoophiyaa, Somaaliyaa, Zimbaabu'ee fi Naajeeriyaa dabalatee irratti jibbiinsa fi haleellaa irra deddeebiin raawwachaa turan jedhan jiru. Gabaasni maddeenii fi miidiyaaleen naannichaa garaagaraa akka agarsiisanitti Aandilee Soomgaadaa kana hordofee rakkoon nageenya daran hammaachuu danda'as sodaan jedhu biyyattii keessatti dabalee jira. Deeggartoonni sochii kanaa du'a gaggeessaa isaaniitiif haaloo ba'uuf jecha godaantota irratti haleellaa fi okkora haaraa banuu danda'u yaaddoon jedhu keessumattuu naannoo gaawunteej magaalaa Johannesburgii fi Piriitooriyaa keessatti dhiphina olaanaa uumee jiras jedhamee jira. USA'n haleellaa haaraa Iraan bakkeewwan garaagaraa irratti xiyyeeffachuun gaggeessuu beeksifte. Gama biraan ammoo Tiraamp Iraan adaba yoo godhatte isheef wayya jechuun akeekkachiise. Ajajji giddugalaa USA bu'uuraalee waraanaa Iraan haleeluu ibse. Dandeettiiwwan waraanaa Iraan kanneen imala dooniiwwan daldalaa ulaa Hormuz irratti taasisan danqan irratti haleellaa raawwachuus ibsee jira. Iraan gama isheen buufataalee waraanaa USA bahaa giddugalaa keessa jiran keessattuu Baahireenii fi Kuweetan jiran haleeluu beeksiftee jirti. Egaan hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroof waliin turtii gaarii isiniin jenna.